Nagaa fi araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Ani baay'ee nagaa godha galata waaqayyoo. Akkam jirtu isinii fayyaa keessanii baga jiraattanii lafa jirtan hundumaatti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Warroonni kana dura maatii naa taatanii galatoomaa eebbifamaa. Warroonni maatii naa hin ta'in immoo maatii naaf ta'a. Bilis maatii naa ta'a. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, koomentii barreessaa. Yaada qabdan koomentii naa kaa koomentii keessan dubbisee yaada sinaa keessan hundumaa isinii deebisuu yaala. Innaa kanaafiyyuu na jajjabeessaan isiniin jedha. Maatiiwwan koo galatoomaa eebbifamaa. Innaa akkasuma gorsa maatii fudhachuu dhabuuni dhiibbaa akkamiin namarra geessisa isa jedhu irraa dubbachuun barbaada. Yeroo darbe jechuudha torbee darbe keessa mucayyoo Maqdasii fi Galaana Jaalalaa irratti jechuudha. Moonet faana haasofte sana jechuudha. Mudannoon ishee dhugaa waaqa dubbachuu fi baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Illee mudannoo kana fakkaatu mudannoo xiqqoo wayii nan qaba jechuudha. Maaliif maatiin keenya gara magaalaa gaafa gallu maaltu akka nu mudatuu fi maaltu akka nurra ga'u bareechan hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko bareechan hin beeku jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko hin dinqisiifadhe jechuudhaan anillee maatiin kun dhoowwanii jennaan jalqaba waa'ee mudannoo kun isinitti himachuudha. Akkasuma kutaa meeqatti natti fakkaata garma gadiitti ijoolleen kutaa 5 gara 6tti gaafa darban natti fakkaata hin qo'anna jedhaniitu gara magaalaa xiqqoo tokko jira jechuudha biyya keenya achi deemu jechuudha. Achi deemnadhanii warri kaan maatiin isaanii hin eeyyamaniif jechuudha. Garuu anaaf immoo naa eeyyamuu didan dhugaa rabbii minaallee sittiin kenninu asumaan deddeebi'ii sisteriin kun hangafaan kan barattee darbite immoo hin jirti. Isheen yeroo sanaa qofaa ishii taateeyyuu mucaa xiqqoodhaan innaa sana isheen jechuudha. Umurii xiqqoodhaan barachaa turte jechuudha. Innaa sana ijoolleen baay'inaan baratan illee hin jiran safara keenya. Isheen iyyuu akka kanaan barachaa turte deddeebitee barachaa turte hanga 10 geessutti. 9 gaafa fixuudhaan nurraa adda baate. Kanaafiyyuu ati sila adda ba'u hin qabdu asuma teessee baratta malee. Ani mucaa obboleessa koo kan na booddee dhalatuuf eeyyamanii anaan immoo naa eeyyamuu didanii. Sababii kanaaf maal murteessuun qabaa of ajjeesuun qaba. Bakka adda addaa maatiin koo nan jaallatanii jedhe yeroo sana waan isaan na didaniif ani maalittan beekaa akka waan isaan nan jaallanne wayii obboleessa koo bichaa jaallatu malee anaan waan nan jaallanne wayii. Ilaasha gadaantummaa wayii waan naa qaban natti fakkaata jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ennaa ofin ajjeesa jedheetanii murteeffadhe jechuudha. Xalayyaan barreessa. Innaa maatii kootiif xalayyaa barreessee lafa kaa'eetanii finyoo fudhadhe jechuudha. Qorichaa mitaanii finyoo fudhadhe ofin ajjeesadeen akkamitti immoo ofitti suur godhuun jedha. Yeroo sana baay'ee yaadnaan baay'ee xiqqashuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'een naa sana hin beeku. Garuu namni nama of ajjeesa yeroo of ajjeesu immoo ganamni baay'ee gadda mitiira yeroo sana of ajjeesee maatii koo gaddisiisuun barbaadan jechuudha. Inni akkasii edaa isaan garuu akkanani badu waan hin barbaanneefidha malee na jibbaniitu otoo hin ta'in akkanani badu waan hin barbaanneefidha jechuudha. Obboleessa koo dhiiraaf hin eeyyaman naannoo dhorkanii bakka ofan ajjeesadhe guyyaa tokko muka jala taa'aa oolee achiin booddee finyittis achuma taa'ee baachaa oolee bu'aa oolee itti dhiisee galgala nan gale jechuudha. Isa turtee galtannaan ani laga iddoo ijoollee deemeen dhufan jedheen isaan irratti hin barree achumaan guyyaa lamaan tokko biddeen dadallaneen achiin booddee bakka attan dhiise jechuudha. Attan dhiise innaa mudannoon Maqdasii iddoo isheen kana ajjeese jettetti mudannoo gosana wajjin wallatti fakkaate jechuudha. Too mucaa kana yeroo sana naasheen achiin ba'a jette sana too didaniiru ta'e mudannoon kun isheen qaqqabu ture. Gaafa namni nu gorsuu karaa gaafa namni waan gaarii nutti argisiisu nu miidhuuf wayii nutti fakkaata jechuudha. Waan jaalala keenya hin qabne wayii waan jibba keenya qaban wayii nutti fakkaata. Dhugaa dubbachuufanii yeroo sana obboleessa kuusa xiqqaadhaaf eeyyamanii anaan immoo na didanii bakka maatiin koo naan jaallatan jechuudha. Anaan na qoodu jechuudha bakka anaan akkamitti naaf eeyyamuu didu jedheen ofan ajjeesan amma garaa isaaniin gubamiti jechaan ture. Innaa baay'ee tokko jechuudha. Argasii gaafan taa'ee tilmaamee gaafa laalu yeroo sana toon of ajjeeseera ta'e yookiin hangammaa ani kan hin du'e nan badaanii. Anillee maatii koo akkuma sana jechuudha. Yeroo sana maatiin gaddanii namaa bo'uu nanaaf waan birkii wanatti fakkaata du'anii achiin baduu wayii otoo hin ta'in amma isaan na aarsan sanaan aarsa jedheetan
an ofitti murteessa jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni ganaa umurii akkasirra jirtan waan maatiin keessan isaa isiniin jedhe otoo dhiistanii bareedaadha jechuudha. Erga sanarraa kaasee anis illee yeroo sana sanbata maarii keessatti nan faarfadha jechuudha. Achuma ayyaanni naa galaa deemee gara mana waaqayyootti deddeebi'uu nan jalqabe jechuudha. Waan maatiin godhiisi jedhan dhiisuun jalqabeeni bakka atoo maatii korraa addan ba'ee guyyaa tokko yeessayyuu otoo hin dhaqiini gara biyya Beeruutiin deemanii jechuudha. Innaa kana malee namoonni gaafa hangafti ofii quxisuu ofii yoo ta'e yoo nama gorsee gorsa maatii keenya yoo fudhanne baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee illee bareedaadha jechuudha. Mucaan kun otoo gorsa maatii si fudhatteeti ta'e yeroo isaan dhiisi jennan otoo dhiisteeti ta'e sadarkaa kanarraan isheen ga'u ture jechuudha. Innaa kanaafiyyuu baay'ee tokko ulfaataa. Keessumattuu shaamarran keenya waan nama mudatu waan hin beekneefi shaamarran waan baay'eetu nu mudata. Shaamarran keenya waan baay'eetu nu mudata gatii ta'ee fi otoo gorsa maatii keenya otoo dhageenye nuyillee of eegganne baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf of hin eeggannu yoo ta'e gorsa maatii keenyaan fudhannu yoo ta'e maatiin keenya hin kabajnu yoo ta'e jireenya gadi dhiisii jiraanna jechuudha. Otoo hin jaallatiin jireenya hamaa keessa buuna jechuudha. Mudannoon shaamarranii dhiyoodha gatii ta'ee fi akka warra dhiyootaa otoo hin ta'in mudannoon shaamarranii mudatu karaa makamiiniyyuu jechuudha dhiyoodha. Maaliifi lapheen keenya dafee cabaa nama hundumaatiif garaa laafna. Innaa kanaaf shaamarran keenya otoo gorsa haadhaaf abbaa keenya fudhannee nun balleessu nun miidhu baay'ee bareedaadha jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf ani gorsa haadhaaf abbaa koolota koo warra na booddeellee baay'ee gorsa isaanii nan jaalladha jechuudha. Ijoollee ani dhiirota na booddee malee na hangafa hin qabu jechuudha. Abbaadhaan tokkotu jira malee kanaadhaan tokko hin qabu. Obboleeyyan koo warri dhiiraa kun gaafa isaan na gorsanii waan isaan jedhan baay'ee tokko hin jaalladha jechuudha. Baay'ee irraa gattaa'ee toon irra isaan irraa baradhe natti tola jechuudha dhugaa waaqayyo. Innaa ammaa kanallee jechuudha jireenya koo keessatti nama na gorsuu waan gaarii natti argisiisu baay'ee nan jaalladha. Gorsi haadhaaf abbaa koo yeroo sana baay'ee na fayyadeera jechuudha. Asiin na ga'eera jechuudha. Kanaafiyyuu gorsa haadhaaf abbaa keessanii yoo fudhattan bareedaadha. Waaqayyo biratti illee hin jaallatamtu, hawaasa gidduutti hin jaallatamtu, hin kabajamtu. Barri keessan jechuudha kabaja qaba, jaalala qaba. Isinillee baqa iddoo kamittiyyu jechuudha namni maatii isaa kabaju iddoo kamittiyyu hin kabajama malee nama salphatu argee beeku jechuudha. Kanaafiyyuu maatii keenya kabaju, walii keenya kabajuuni baay'ee murteessaadha isiniin jechuun barbaada. Kanaaf asuma irratti nu ga'a. Yeroo biraa immoo mudannoo adda biraadhaan deebi'ee dhufa jechuudha. Kanaaf laayik gochuu, sabiskiraayib gochuu hin dagatiin. Maatiiwwan koo galatoomaa nagaa ta'anaaf jiraadhaa eebbifamaa.